Ergi manni barumsaa baname mucaan kun abidda kaa'ee na gube jechuudha. Maaliif mana barumsaa koorraa na kuttee nan deebi'aa ani nan gala hiriyoota koo biraan afaanaan jedhe ganama galgala abidda kaa'ee na guba jechuudha. Waan hin keessa jiru subhaanallah. Akkatti mataan koo na naanna'u akkatti mataan koo na ho'u dhugaa garummaa waan nama argeessu yoon miidiyaa kanarra ooles kolfeedhuman sammuu koo bashannansiisa jedhe kuniyyuu dhibee biraanatti taa'ee dhugaa rabbi dhibee sammuu natti ta'a. Sammuun koo sidayyuu na dhiphataadha sidayyuu na cinqamaadha. Inni immoo gaafattu immoo na cinquu iddoo tokko bakka akkuma ta'u wallaa dhugaa rabbi otoo tiktookiin kun hin jiraanne numaan badaa dhugaa baay'ee tokko na aarsaa jira jechuudha. Nan deebi'ee galaa ani hin barbaadu barumsa koorraa akkamittiin hin cita barumsa koorraa akkamittiin hin dhiisa jedhee maamna fuutee dhufte na deebisinaan jedhan deebisuun rakkoon qabu garuu otoo abbaan achi deeme annan deebisa haati koo natti gaddurayyuu haati koo natti qirjechuu seerayyuu deebisuun hin danda'an garuu immoo jechuudha osoo inni achi hin deemin hin deebisu maaliif mucaa kanaan sababeeffatee mucaa kanarratti eenyumiyyuu hin dhiisu waan ta'eefanii qalbii isaas immoo naqu dhugaa rabbi waan irratti ta'e natu beeka waan ta'eef sanii fi mucaa kana akkam baay'ee jaaladhu akkam baay'ee kunuunsu hin beeka. Sababii kanaatiif mucaa kana qabatee mucaa kana fuudhee kottuu mucaa kee fudhadhuu jedheen mucaa kana sababii koo qabatennaa sababii koo fuudhee faa'onni deeme immoo attaman godha kan jedhuun barumsa isaarraa kutee dhufe malee an akka inni riyaasaa biraafuu akka inni riyaasaa biraa deemu barbaadee miti jechuudha silumayyuu jechuudha. Inni immoo mucaan beeka kun akkuma argitan guddaadha waa'ee barumsaa umurii isaa waa hunda isaa hin beeka jechuudha. Sirriitti adda baafatee beeka. Nama daa'ima ta'e miti sammuun isaa sirriitti waa'ee barumsaa beeka jechuudha. Hiriyoota isaa biraa amma sa'aafuu ammanii bara gaaris akkasumani kutaasuma darbee keessan deebi'a miti ree kanaafiyyuu na galchinaan jedhe. Maal godhi na galchi waraqaa naa baasisinaan jedhe meelaala sammuusaa. Waraqaa naa baasisiiti waraqaa sobaa naa baasisii mana qorichaa deemiti waraqaa sobaa naa baasisiiti hin dhukkubsate mana qorichaa akkasiitti hin geesse jedhiiti. Akka isaan qormaatatti guutanii simistira sattaanu itti fufee baradhu na taasisi na deebisii akkoo kootti na gashii ani na dabbaree manni qophaa keessi maarridaadha bakka keessanuma ittiin deema gargar yeroo argadhu yeroo ittiin firii ta'u jechuudha ittumaan hin deemaa wanti hin godhiniif illee hin jiru isa gammachiisuuf jechuudha garuu wanti kun dhaga'uu dide dhugaa rabbi lammataa kan buqqudhe ilaalalaan dhiite siyaasiin nagayeera jechuudha. Dhugaan isiniin jedhe itti na deebisi waraqaa sobaa baasii jedhe hin danda'ama akkamittiin ituu waraqaa sobaa baasu birrii fudhatanii baasuu hin danda'u naa baasii rakkoon qabu naan jedhe hin danda'ama akkamittiin waraqaa sobaa baasuu danda'an manni qorichaa hin baasu eessaan baasa asirraa baasa moo wallaggaa baasa moo akkam lakkibboo an dhugaan isiniin jedha mataa konna hidhame jechuudha mammaatti dawwalee haasa'e. Mammaatti dawwalee himeennaanii ani hin beeku naan jette seen isaan hin beeku fidii keessuma deebi'ee qormaata dhiisee amma dabbaramee mana oolee sammuu keessi naannessu firii taatee jiraachuu kee wayyaa fidii addanaa naan jette fidiitii asuma keessa deebi'ee habaratu waggaasa dhufus achuma keessa deebi'ee habaratu jetti akka kufeetti maaliif faanaaliin fudhanne kaatu faanaaliin fudhatiin hin darbanii. Tuuqoo faanaalii hin fudhatini hin darbanii jechuudha. Isaa faanaalii fudhachuudhaaf torbee tokko immoo guyyaa 5 hafeen fidee dhufe. Maaliifan fideen borru tan karaatti ture borru akkachuurra mana barumsaa waggaa dhufu keessa deebi'ee rakkoo hin qabu. Ganaa ijoollee ganaa daa'ima waan ta'eef ganaa barate darban qabu barumsi isaati barbadeetti hin baratu dulloomaan ijaarsuun barata mana barumsaa dhugaa rabbii. Garuu mucaan immoo mataa koo na nyaate mataa koo gara nagashii dhugaan isiniin jedha kun amma intini of hin beeku inni lossee waraabamanii ishee naa waraabamu viidiyoo ishee du'aan keessa galee saayuu keessaan gashuu jechuudha losseeti malee jechuudha malee hedduu tokko na rakkisee jira hedduu tokko sammuu kiyya na naannessee na cinqeera ana kan godhu nabaan warqicha akkamittiin hin baasa reessanuu abbaa ol deebi'e malee baasuu hin danda'u amma sofuma akka jedhee wajjin hin gubadha malee. Yoo abbaan ol deebi'e baasuu hin danda'u jechuudha waraqaa inni jedhu sanayyuu an akkatti waraqaa sobaa baasaa isin beekan dhugaa an kana gochuurra waggaa dhufu bakka mataa wallaannessinee jiraanne ma hin bu'aa waan isin boo waan xinnoo taasee joo waa xiqqoo yoon taasee takkuma inni
inni immoo waa balleesse inni fadhu. Mutuun waan fedhe godhe amma silkii yoo kan olii fuudhee bakka barbaadee galee eessaan ba'e amma silkii makoo kan takka laaptooppii fuudhee takka silkii fuudhaa. Silkii kan isaa lafa kaa'ee jechuu kan godhamu olii gadi lallaagachuu mattu kutti dubbadhu calluma ilaala. Waan tokko jechuudha. Garuu inni amma kana keessaa bu'a. Maal nyaatta jedhaanii, maal dhugde jedhaanii, maal sii fida jedhaanii. Bakka numan gaggaafadha dhugaa rabbi amma kana keessaatu mana barumsaa hidhee boo'ee mataana nyaataa jechuudha. Itti miiramu. Kanaafan si fuudhee deemee hin jenneen qophaa koo hin taa'aayi. Sababii qophaatiif si fiidee dhufee hin jenne achitti gallaadha. Innis mana jaartanii kaatanii. Innis mana akkasitti ijaartanii meeshaatti bittanii kaatanii asiis achi bittan kun maanninaan horiidhaan taphachuu miti. Kun naan jedheennaan isa dhiisatiin beektuun jedheen. Kun kana sana dubbiin kana jiran dhagaa ammayyuu eerfoonii gurratti geeteera naasaa malee achi addarbee jechuudha na dhagaa beektanii. Yoon kana jedhe ijoollee sammuun kanarra dhiphata. Sammuun immoo barumsa ishee kanaaf iyyuu cinqamee na lolaa jiru. Yoon sana kana jedhe immoo hedduu cinqamaa sammuun isaa barumsaan qabatu jechuudha. An hojiifanii jedheen hojiifanii namaa inni hojii maal hojjechaa jirtu amman isin argettu hojii hojjechaa hin jirtanii waa tokkoyyuu gochaa hin jirtanii. Silkii haasaa ooltu malee achuma odeessitu malee isinii manaa gabbee waa tokko godhuun agarree naan jedhee. Chumarraatu beektu abbaatee silkii haasa'uun kooyyuu hojiidhaan jedheen silkii odeessuun kooyyuu hojiidhaatiin beektuun jedheen akkasitti badda kaayina gubaaramee waraqaa sobaan baasamamee furmaanni kiyya maali? Malli kiyya maali? Maal gochuun danda'a? Akkamittiin barumsa kanatti deebisuu danda'a? Moo amma ji'a shaniitti manni simisteerii kun xumuramee asumatti ol dabarsuufittiyuu akkamittiin na teessisa nan teessisu baay'ee ulfaata dhugaa waan keessa armoo namni keessa hin jiru dhugaan jedhama waan keessa hooma tokko nyaadhuun illee boo'icha ta'e dhugiin illee boo'icha ta'e dhugaa ijoolleen bakka barte malee isheetti namaan teessu dhugaa rabbiin uumaan gammadee. Fudhadhaa eeyyuu dhufee ani dhugata marii dhiisuunsaa irraa addaan kutee fiduunsaa immoo tokko natti hin fakkaanne dhugaa anaa wajjin taa'uusaatu na gammachiise malee ijuma of duratti ol ilaalee yoo nyaadhe nan qofaan beela iyyuu an dhugaa beela waa tokko iyyuu hin qabu akkasitti gammadee dhufe malee ijaan akka itti mataan nyaata hin beeku an dhugaa rabbii baay'ee ulfaata hundaaf iyyuu du'aa hinaa godhaa baay'ee ol cinqamee jijjiiqamee waan hin godhus dhabee jira. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii. Rabbumti naaf laaffisu du'aa godhaa rakkoodha.